warqee supheen dhokse. Bara 1957 akka lakkoofsa Awurooppaa Bangkok Thailanditti gareen monoksoota gadaama tokkoo siidaa Budihaa kan supheerraa hojjetame mana waaqeffannaa isaanii keessa bakka birootti geessuuf murteessan. Sababni isaan siidicha iddoo sana kaasan immoo karaa haaraa magaalaa Bangkok keessa qaxxaamuru hojjechuuf ture. Kireeniin siidaa guddaa sana buqqisuuf yeroo sochoosu ulfaatinni isaa guddaa waan tureef suphee isaa caccabuu eegale. Sanatti dabalee immoo bokkaan roobuu eegale. Sun qormaata biroo ture. Monokseen inni olaanaan miidhaan siidaa Budihaa irra gahaa jiru waan isa yaaddesseef siidicha bakka isaatti deebisee sharaadhaan haguugee bokkaadhaan namuu jalaa akka oolu taasise. Galgala sana aangaa monoksootaa siidaa Budihaa sana ilaaluuf deeme. Siidicha bokkaan dhaanamuu fi dhiisuu isaa mirkaneeffachuuf tirika isaa itti ibse. Waan nama dhibu supheen siidichaa kan dhoo'ee ture keessa ifti wayii achi keessa calaqqisaa ture. Maaltu akka calaqqisu hubachuuf daran itti dhiyaatee itti ibse. Calaqqisni sunis ittuma caale. Achumaan gaddummii fi sibiila qal'aa itti waa uran fudhatee suphee siidaa sana irra ture caccabsuu eegale. Amma suphichirraa caccabuu calaqqisni wanta siidicha sanarra jiru dabalaa deeme. Dhumarratti supheen sun guutumatti yeroo irra caccabuu siidaa Budihaa kan warqee qulqulluu irraa hojjetame walitti ba'e. Warqee qulqulluu garuu irra keessan supheen itti dibame. Seenessi kun ergaa guddaa of keessaa qaba. Barumsa dabarsu nuuf dabarsa. Innis maalidha yoo jennee namni kamuu yeroo hundumaa wanti baay'ee gati jabeessi keessa isaa akka jiru. Rakkoon keenya garuu supheen nutti dibamee jiru keessan warqee keessa keenya jiru arguu hin dandeenye. Warqee taanee uumamnee suphee taanee duuna. Eenyummaa keenya dhugaa hubachuu dadhabuurraan kan ka'e nama ta'uu nuuf hin malle taanee eenyummaa keenya gadi jiraannee hafna. Waaqayyo dandeettiif ga'umsa adda ta'e nuuf kennee uumeera. Nuti hojii harka isaa baay'ee ajaa'ibsiisoo taanedha. Kanaafuu gara warqee keessa keenya jiru haa ilaallu. Ofitti amanummaa guutuu haa qabaannu. Miira gadaantummaa ofirraa gatuudhaan nan danda'a ilaalcha jedhu haa gabbifannu. Abdii kutannaa keessa keenya jiru keessa baanee kaka'umsa guutuu haa qabaannu. Ilaalcha waa'ee ofii keenyaaf qabnu kan dogoggoraa sirreessinu. Ati suphee miti, warqee qulqulluudha. Gatii guddaa qabda. Amma yaadduu ol waan guddaatu keessa kee jira. Kanaaf obboleessa koo yaa michuu kiyya waan baay'ee akka irraa hubattee abdiin qaba. Keessa tokkoon keessa namaa supheetu hin taane warqiitu jira. Sana baasnee itti fayyadamuun immoo gahee kiyyaaf keetiiti. Kanaaf waan baay'ee akka irraa hubattee abdiin qaba. Waan na dhaggeeffattaniif galatooma. Platformiin kun haaraa waan ta'eef share, subscribe, comment, like gochuudhaanii akkana jajjabeessitan dhaamsa koo isiniif dabarsuu barbaada. Waan na dhaggeeffattaniif galatooma.